Ashamaar Kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbi guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jechaa AGM irraa odeeffannoo yeroo ammaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti gara biyya Dubaayitti imaluu muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi simannaa achitti simatamee fi yaada uummata gama keessan dhiyeessina. Itu dabaluudhaan immootu odeeffannoo biyya alaa xayyaarri USA tan waraanaa kan maqaan ishee F-35C jedhamtu galaanaatti dhidhimtee Chaayinaan bira gahuu dursitee bira gahuudhaaf yaalaatii jirti. Chaayinaan xayyaara Ameerikaa kana dursitee bira gahuudhaaf maaliif yaalti waan jedhus gurra isin buufna. Ittuu dabaluudhaan odeeffannoo takka isiniif dhiyeessina. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribing godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad daawwannaadhaaf gara biyya United Arab Emirates imale jechuun miidiyaawwan mootummaa gabaasan. Daawwannaadhaaf haa deemu dhimma hojiitiifis haa deemu maaliif akka deemee ammachi wanti beekame hin jiru. Akkuma beekamu erga Dr. Abiy Ahmad Jawaar Muhammad fa manhidhaatti darbee artist Haacaaluu Hundeessaa sirna isaa keessatti ajjeefame lolli naannoo Tigraay waggaa tokko oliif deeme hariiroon biyya Itoophiyaa biyyoota alaa wajji qabdu baay'ee laafaa kan turee fi hariiroo kana fooyyessuudhaaf mootummaan biltsiginnaa kun waan hin goone hin qabu. Hariiroo kana fooyyeffachuudhaaf immootu mootummoota isa jaalatanii fi akkaan itti dhihaatan jaarsummaa ergachuutti akka jirus beekameetii jira. Michuu cimaa Dr. Abiy kan ta'e mootummaan Imeeritoota Araba gamtoomanii akka malee kan Abiy walitti dhihaatu yeroo lolaa sanitti Dr. Abiy Ahmad gargaaraa akka ture ni beekama. Lola naannoo Tigraay irratti dura ta'an yookaan mootummaan Imeeritoota Araba gamtoomanii Dr. Abiy Ahmadiif meeshaalee waraanaa garagaraatiif sadarkaa dirooniitti wantoota garagaraa dhiyeessaa fi akka ture gabaafamaa tureetii jira. Namni kun Dr. Abiy Ahmadiin sirriitti walitti dhiheenya cimaa kan qabanii fi yeroo Dr. Abiy Ahmad filamus simannaa OA achitti gochuudhaan suuraa Dr. Abiy Ahmadiin gamoo guddaa biyya Dubaay kan Burj Khalifa jedhamu irratti baasuudhaan hariiroo cimaa Itoophiyaa wajji uummatee ture. Akkasuma mootummaan Imeeritoota Araba gamtoomanii kun Itoophiyaadhaaf mallaqa doolaara biliyoona 3 akka arjoomee walumaa yaadanna. Kana jechuun hariiroon Itoophiyaa fi Dubaay jidduu jiru hariiroo cimaadha. Yeroo ammaa kana biyyoonni dhihaa akka malee Ameerikaan hangafee biyyoonni Awurooppaa hedduun Dr. Abiy Ahmad irratti dhiibbaa cimaa geessisaatii jiru. Keessumaayyuu yeroo inni Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota siyaasaa biroo mana hidhaatti ol guuree lola cimaa warra Tigraay wajjin eegaletti dhiibbaan hangana hin jedhamne warra dhihaatirraa itti ka'eetii ture. Dr. Abiy Ahmad dhiibbaa saniin wantoota hedduu dhabe. Keessumaayyuu deeggarsi biyyoota Awurooppaa fi gara Ameerikaa irraa dhaqu akkuma jiruun dhaabbate. Kun immootu dinagdee Itoophiyaa rakkoo hamaa keessaa galchuun jireenya akka qaala'u taasisuu walumaan argaatii jirra. Abiy Ahmad kana fooyyessuu waan barbaaduuf kallattiidhaan biyyoota Awurooppaa kanatti haasa'uudhaaf duraan waan isaan jedhan waan dideef jaarsummaa ergachuudhaaf garas imalee nama jaalatu kana Muhammad ibn Zayed al-Nawaayii jaarsummaa ergachuudhaaf garas imalee jechuudhaan namoota hedduun yaada isaanii karaa marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti barreessaatii jiru. Namoonni paartii biltsiginnaa deeggaran immootu nama Rabbiin jaalatee namni illee ni jaalata. Osoma namni hedduun itti iyyuu kinooti muummichi ministeera keenyaa biyya Dubaayitti simannaan OA'n godhameeraaf jechuudhaan suuraalee achitti ka'an hedduun isaanii sooshaal miidiyaa irratti yeroo maxxansan ni mul'atu. Dr. Abiy Ahmad kan garas imalee maaliif akka ta'e adda baafachuun beekamuu baatullee garuu mootu kaayyoon ijoo sadarkaa mootummaatti labsamee hariiroo dippiloomaasii biyyoota alaa wajji Itoophiyaan qabdu fooyyessuudhaaf akka ta'es bira gahameetii jira. Dr. Abiy Ahmad achi yeroo dhaqetti simannaan OA'n taasifameetii jira. Hiriyaa isaa cimaa kan ta'e Muhammad ibn Zayed simannaa cimaa taasisee fi akkasuma masaraa mootummaa keessatti haala OA'dhaan isa simachuunis kinooti viidiyoo amma isin daawwachiisaa jiru kanarratti ni mul'ata.
Dr. Abiy Ahmed rakkoo keessa gale kana keessaa bahuudhaaf dinagdee Itoophiyaa biyyee nyaate kana deebisuudhaaf tattaaffin inni ingoone hin jiru. Garuu kuni fooyya'uu kan danda'u rakkoon siyaasa biyya sanii guutumaan guututti furamee namooti sababa siyaasaa hidhaman hundi hiikamanii keessumaayyuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akkuma hooggantoota akka KFO'tti mana hidhaa irraa hiikamanii waliigalteen dhugaa waliigalteen biyyaalessaa kan dhugaa yoo godhame qofaadha. Dr. Abiy Ahmed yoo kan dhugatti waliigaltee biyyoolessaa kan godhu taate osoo nama hin kadhatin biyyoonni alaa akka isa gargaaran shakkii tokkollee hin qabu. Kanaaf aangoo irratti du'uudhaaf namoota aangoo irratti isa morman namoota siyaasaa sababa siyaasaatiin hidhuu dhiisee hidhaarraa yoo gadhiise Itoophiyaan nagaa argatti. Hariiroon dippiloomaasii isiin biyyoota alaa wajji qabdus inni fooyya'aa jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa yaada isaanii kennaatii jiru. Egaan odeeffannoo kennaa itti aanuun USA'n xiyyaara waraanaa ishee F-35C jedhamu galaanatti dhidhimtee bira Chaayinaa dursitee gahuuf muddamaatii jirti. Ameerikaan xiyyaara isii galaanatti harkaa dhidhimtee tana bira gahuudhaaf maaliif dursiteetiniin muddamti? Chaayinaan hoo maaliif xiyyaara Ameerikaa kana bira dursitee gahuudhaaf tattaafatti? Kunim wal dhabdee yookaan walitti gaarrifannaa walitti qoxxisuu Ameerikaa fi Chaayinaa sadarkaa hammamii irra gahe kan agarsiisudha. Humni waraanaa galaana USA xiyyaara waraanaa ishee galaanatti dhidhimtee Chaayinaan osoo hin argatin dursitee bira gahuudhaaf fiigicha hamaatti jirti. Xiyyaarri waraana USA doolaara miliyoona 100 baastu osoo buufata humna waraanaa galaanarraa USA Carl Vinasii kaatu ture. Akka tasaa galaana kibba Chaayinaatti kan kufte. Xiyyaarri kun xiyyaara waraana humna galaanichaa haaraa yoo ta'u meeshaalee guutuu baattee ture. Qaama bishaanii idil addunyaa keessatti kan waan kufteef ammoo xiyyaaratti bira gahuuf fiigicha Chaayinaa waliin gochaa jiran taphuma sirriidha. Abbaan dursee achi gahe ammoo dorgommicha irraa aanuu isaati. Badhaasni hoo maali? Gaafii jedhuuf immootu badhaasni isaa ammoo icciitii qaama xiyyaarichaa hanga kana qaalii tahe sana bira gahuudha. Gaafa wiixataa darbee ture shaakala irraa osoo jirtu buufata waraanaa Vinsaanitti kan buute amma hundee galaanaa jala ciisteetii jirti jechuudhaan waa'ee xiyyaara kana BBC'n gabaase. Garuu itti aanee maaltu tahaa kan jedhu icciitiidha. Humni waraanaa galaanarraa USA bakka kamitti akka kuftee fi achi baasuuf ammoo hammam akka itti fudhatu hin mirkaneessine. Chaayinaan qaamni galaanaa kibba isheerra jiru kan kooti jechuun gaafii kaasaa turte. Dhiheenya ammoo waliigaltee idil addunyaa bara 2016 bulchiinsa isaa irratti mallattaa'ee bu'uura seera hin qabu jechuun gara tarkaanfii fudhachuutti ceeteetii jirti. Kamisa darbee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Zhao Lijian Beijing miidhaa xiyyaara waraanaa F-35 irra gahee duuba jirti kan jedhu haalaniiti jiru. Xiyyaara isaanii irraa fedha addaa hin qabnus jedhaniiti jiru. Ogeessotni nageenya USA ammayyuu humni waraana Chaayinaa xiyyaaratti argachuuf fedha guddaa qabu jedhan. Humna galaanarraa USA bakka balaan kun mudate gahuuf ammayyuu yoo xiqqaate guyyootni 10 kan isaan hafu fakkaata. Kun ammoo haalichatti akka barfatu taasisaa jedhee gorsaan humna ittisaa Abiy Osteen. Sababni isaa ammoo hanga isaan achi gaanitti sanduuqni ragaa black box jedhamtu waan du'uuf bakka xiyyaarattiin jirtu beekuun hin danda'amu jette. USA'n deebistee argachuun ishee waan murteessaa taha jettee xiyyaarri waraanaa F-35 akkuma koompitara balali'uu danda'utti qabeenya yookaan ragaa kaan waliin akka wal qunnamutti hojjetame. Qunnamtii isaa kana humni qilleensarraa sensorii isaa dhukaasutti hidhu jechuun waamu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo xiyyaara kanarratti Chaayinaaf Ameerikaan waan amma jenne kana argachuudhaaf irratti wal fixaa jiran. Xiyyaarattiin kan Ameerikaa yoo taatu Chaayinaan icciitii xiyyaarichaa san baruu fi fudhachuudhaaf irratti du'aa jirti. Kanatti fufee galaana kibba Chaayinaatti maaltu tahaa gaafiin jedhu yoo kan ka'u taate Chaayinaan teknoolojii kana waan hin qabneef harka ishee keessa galfannaan tarkaanfii guddaa tokko fuulduratti fudhatti jedhameetii himamaatii jira. Neetworkiin F-35 yoo argachuu danda'an falaasama xiyyaarittii guutuu kan gaaffii keessa galchu ta'a. Waraana ololaa kaasuu mala laata gaafii jedhuuf akkas jette. Kun saree guddaan paarkii keessaa kami kan jedhudha.
adamoo jabaa sadan isaanii godhaniidhas jedhameetii jira. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa gama kanaan jiru fakkaata. Chaayinaan xayyaara Ameerikaa kana argattee icciitii isaa kana guutummaan guututti bartee xayyaara akka kanaa deebistee uummachuudhaa fi tattaaffiin isiin godhaa jirtu kan baay'ee dinqisiifatamuudha. Ameerikaanis Chaayinaan dursitee akka xayyaara kan arganneef dursitee bira gahuudhaaf fiigaatii jirti. Waan xayyaarattiin tun irra geettee fi wal dorgommiin Ameerikaa fi Chaayinaa kun maalirra akka ga'e yeroo itti aanutti kan qabannee isiniif dhiyaanu ta'a. Ammaaf odeeffannoo keenya kanaan goolabna. Odeessa biraatiin deebinee hanga wal galuutti nagaan nuuf tura.